Radio Afuura Biyyaati. Radioon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfanabal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun Radio Afuura Biyyaati. Bakka jirtan maratti sagantaa keenya hordofaa kan jirtan jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtu nagaan keenya kan onneerraa madde isin haqaqqabu. Raadiyoon Afuura Biyyaa kallattii hundumaatiin Afuura Biyyaa quba sin qabsiisuudhaaf torban guutuu qophii gochaa turte waan qabdu qabattee kunoo dhiyaatteetti. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti haala siyaasaa gaanfa Afrikaa keessatti amma siyaana mul'achaa jiru ilaalchisee maree obbo Leencoo Lataa waliin goone qabna. Akkasumas maqaa shororkeessummaatiin siyaasa mootummaan Ethiopia hordoftoota amantii Islaamaa irratti gaggeessaa jiruuf kanaan wal qabatee mormii isa mudate kan quba nu qabsiisu gaaffiif deebii qorataa siyaasaa Jawar Mohammed waliin goones qabanneerra. Itti dabalees mirga dhala namaa ilaalchisee haala suukanneessaa ilmaan Oromoo irratti mootummaan wayyaanee raawwachaa jiru kan quba nu qabsiisu maree hayyuu seeraa Dr Bayan Asoba waliin goone kutaa lammaffaa har'atti qabannee dhiyaanneerra. Akkasumas yeroo amma mootummaan wayyaanee jireenya qotee bulaa keenyaaf bu'uura kan ta'e lafa qotee bulaa humnaan jalaa fuudhee ormatti gurguraa jira. Kun immoo kanneen haqaaf dhaabbatan hunda wal gaafachiisuu irra darbee aariif mormii kaaseera. Oromootni baay'een karaa garagaraa mormii isaanii mul'isaniiru. Mul'isaas immoo jiru. Sanbata darbee Oromootni magaalotii Awurooppaa garagaraa keessa jiraatan teessoo paarlaamantii Awurooppaa kan taate magaalaa Biraaselsitti hiriira nagaa guddaa gochuudhaan mootummaan Itoophiyaa gochaa seeraan ala ta'e kana akka dhaabuuf iyyata isaanii paarlaamantii Awurooppaatti dhiyeessaniiru. Raadiyoon Afuura Biyyaa hiriira nagaa kanaa jalqaba isaatii kaastee hamma xumuraatti hordofaa turteetti. Warra qopheessitoota hiriira nagaa kanas haasofsiistee gaaffiif deebii isaanii wajjin gootee har'atti qabattee dhiyaatteetti. Egaan dhaggeeffattoota keenya hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa gara sagantaa keenya isa jalqabaa oduutti isin dabarsina. Turtii gaarii. Biyyoota Awurooppaa adda addaa irraati kan walitti dhufan Oromoota hedduun muummichi magaalaa Belgium Brussels keessatti Eebla 27 hiriira nagaa guddaa adeemsisaniiru. Raadiyoon Afuura Biyyaa koree qindeessituu hiriira kanaa kan tahan keessaa Dr Baqqalee Gabramariyaam bilbiluudhaan haasofsiisteetti. Dr Baqqalaa, maali kaayyoon hiriira kanaa? Kaayyoon hiriira kanaa fuuldura kaayyoon namoota hiriira kana qopheessan maal yoo jennee calqabne irra gaarii natti fakkaate. Ennaa sabni Oromoo biyya tumamee, saamamee, dachee isaa irraa ari'amee, namoota dhabee, sabni xinnoon baruu tokko hin guunne akkas gootee jiraattu. Sabni Oromoo attamitti taa'ee ilaala. Ilmi Oromoo, dhalaan Oromoo, sabni Oromoo firasaa kan biraa hin qabu. Ilmaan Oromoo malee, dhaloota isaa malee kan jedhu irratti sabni Oromoo karaa lolaatiin, karaa fuula adda addaatiin diddaa irratti hamma har'aa geenyee hamma har'aa garuu moonnaa rakkinni saba keenyatti cimaa deemu attamitti teenyee ilaalla. Kan jedhan ilmaan Oromoo yaada walgeeddaruudhaan yaadni kun alate yaada kanarraa kan ka'e har'a
hiriira kuno baanee iyyannaa saba keenyas dhiyeessuudha bobbaane. Kunis egaa ilmaan Oromoo yaada saba isaanii tiif qophaa'anii ka'an kuni otoo gamasii gamanaa taliiga garasiif garanaa keessaan bahin Oromummaadha ilmaan Oromootti gaafatamummaa isaan irratti dhaga'amu kan ka'e walitti yaada kana burqisiisanii har'a kun hiriira qaqqabne. Gaarii dhagaati yegguu hiriira kana adeemsistanii Brussels keessatti bakka kamitti hiriirri kun adeeme eenyutti iyyata keessan dhiyeeffattan? Hiriirri kun kan itti deeme European Commission fi European EU isa jedhan akka afaan Ingilizitti achitti hiriira kana ennaa baanu fuuldura kaleessa jechuudha. Warri European Paarlaamaa nu waamanii iyyannaa sagaleen asitti dubbannu kana barruudhaan itti gaafatamaa gorsituu durataa Eurooppaa Paarlaamaa kanaaf kan gorsituu ta'ee nutti dhiyaatee waraqaa nukaa fudhatoon ta'in ilmaan Oromoo warra yaada kana qopheessan arfan isaanii wajjiniin haasa'ee isaan ibsaa sana gabaabsanii ibsanii fi yaada kanarratti illee otoo Dr Alamaayyoo Kumsaa gabaabatti dabalanii otoo waan biraatti fagaatiin gaariin fakkaatee walumarraa fudhannee dubbannee yaada kana qulqulluudha isin ibsina. Haa ta'u gaatii turi isinirraati fagaatiin dura mee Oromooti hiriira kana irratti argaman eessaati akka isaan dhufan natti himuu dandeessu? Oromoonni biyya adda addaatti dhufanii Dr. Alamaayyoo Kumsaalles dabalaniitti ibsu biyya gara biyya jaharraa kaanii dhufanii Switzerland, Holland, Ingilizii, Norway, Sweden, Denmark, Czech Republic, Belgium, Germany irraa kanaaf as fakkaatan biyya kanarraa biyya hedduurraa walitti qabamanii dhufanii yaada ilmaan Oromoo burqisiisan kana dhugaadha jedhanii saba isaaniif itti gaafatamummaa isaanii dhagaanii dhufanii nu wajjiniin hirmaatan jechuudha. Maqaan koo Alamaayyoo Kumsaan jedhama. Biyya Cheekiitii Piraagiin dhufe. Yaada kana eegii irratti mari'achuutti jalqabne gara ji'a sadiiti. Kan irratti birmatanii yaada kana irratti mari'atan immoo biyya Awurooppaati gara akka Dooktorii Baqqaleen jedhe biyya 7. Kanaaf baay'eedhatu gadi qonnee irratti mari'annee yaada karaa hundumaa finnee kana qopheessine. Gaarii dhagaati. Mee dhaadhannoo namooti hiriira nagaa sana irratti argaman qabatanii dhiyaatan keessaa yookiin dhageessisaa turan keessaati muraasa natti himuu dandeessu? Yaada gaaffii gaariidha. Jalqaba handhuurumti dubbii kanaa lafa abbaa keenyaa kaakilee keenyaa mootummaan kun gabaa biyya lafaatti akka hin gurgurree fi kan tokkoffaanii lafa Oromoo gurguruu na dhaabbatu saba Oromoo lafa isaarraa buqqisuu na dhaabbatu kan jedhu ni jalqabaa. Lammaffaanii nama Oromoo bilisa isaa gaafachuudhaaf hidhame gara lakkoofsa isaa 25,000 ol kan ta'u hidhaadha baasaa kan jedhu inni gara biraan. Inni kaan immoo saba Oromoo, bartoota Oromoo, qotee bulaa Oromoo ajjeesuun akka dhaabbatu jedha. Inni ittaanu sabi Oromoo akka itti bulu isatu murtee dabarfata. Kanaaf haqqi saba Oromoo akka eegamu biyya isaa ijaarrachuudhaaf self determination for Oromia isa jedhu sagalee guddaadhaan argisiisaa. Waraqata immoo nama karaa darbu gara fuula
500 qopheessinee namatti hirreega. Gaarii dhagaati akkuma sila haasa'ame namooti afur isin namoota hiriira nagaa kanaaf yaa'e keessaatti filatamanii gara paarlaamaa Awurooppaa dhaquudhaan haasofsiisaniiru jedhan mee isaan maqaatiin nutti himuu dandeessu? Eeyyee yaada gaariidha. Kana eewu akka dhaqu kan murtee dabarse koomitee kana. Koomiteen kunis kan filate Professor Makuriyaa Bulchaa, Dr Galaanaa, Ana Alamaayyoo Kumsaa, Obbo Tasfaayee Meettaa, warra kana kan dhaqee kan haasofsiifne immoo sa'a tokko guutuudhatu nu haasofsiise. Kanaas nu haasofsiise Awurooppaa Paarlaamantii Pireezidantiidhaa fi Political Advisory isaa kan ta'edha yookiin gorsituu taligaa nama ta'edha. Sa'a tokko guutuudha kan nuyi wajjiniin haasofne. Baay'ee gaarii dhagaati. Mee ijoo xalayaa keessanii nutti himuu dandeessu yookiin immoo haasaa ijoo maree keessanii? Ijoon maree keenya tokkoffaa haqii ilmaan Oromoo biyya sana keessa kan jiru akka kajabamu, sabii moototii Awurooppaa Yuuniyeenii keessa kan jiran biyyi 27 kun gargaarsa mootummaa Itoophiyaa isa saba Oromoo fixaa jiru kana akka dhaabu, horiin keessan saba keenya fixaa jira kan jedhudha. Lammaffaan immoo sabi Oromoo biyya isaarraa ari'amaa, lafisaa biyya lafaa warri biyya lafa barbaadu bitataa jira. Sabi kun biyya isaarraa buqqifamuun irra jiru. Haqa isaati biyya isaarra jiraatee hojjetee nyaachuun kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo saba Oromoo keessaa bartooti, qotee bulaan, beektoti waan yaada isaanii yaada bilisummaa gaafatanii fi yaada isaanii kan akka isaan yaada isaanii dubbanne ukkaamsanii hidhaa ajjeesaa mana hidhaatti tumaa jiru kun akka dhaabbatudha kan nuyi akka European Unioniin dhiibbaa irratti godhee mootummaan kun akka kana dhaabu akka godhudha. Gaarii dhagaa. Boris asuma biyya Belgium Antwerp keessatti konferensii qabaachuun keessan himameera. Konferensiin kun dhimma maalii ilaallata? Konferensiin kunis kanuma irratti hundaa'eeti kan inni qophaa'ee tokkoffaanii haqa mucaa namaa biyya Oromiyaa keessatti hin eegamne kana akka eegamuu fi beektota kana irratti namni alaas namni beektoti Oromoos waraqata dhiyeessuu tokko paaneliin inni jalqabaa isa kana. Lammaffaa immoo waa'ee lafaa gurguratamaa jiru kuni karaa qilleensaa irratti maal fidaa, bishaan irratti balleessaa maalii fidaa, saba kana irratti maal fida, beela fidaa, lafa isaanii akka isaan wallaansoo isaaniitiin irra jaajjanii akka falman yaada kana ijoollee Oromoo naannoo kana jiran fira Oromoo warra jiran kana barsiisuudhaaf wanti amma biyya Oromoo keessatti hojjetamaa jiru. Sadaffaan immoo namni seenaa isaa beeku bilisa isaatiif halkanii guyyaa waan waraanuuf waa'ee Oromummaan seenaan Oromoo maal akka ta'ee beektota dhiyeessaa kana sadanii irratti kan hundeeffate. Dubbiin handhuura ilmaan Oromoo Oromummaan isaanitti dhagahamee biyyi isaaniirraa banuurraa dhagahamee keessumaayyuu biyya Itoophiyaa jedhamtee Oromiyaa qabattee jirtu kun lafti kan irraa gurguramee jedhu saba biyya sana keessa jiru keessaa harki 99.9 biyya Oromiyaati. Biyya isaanii biyya Abashaa otoo tuqin Oromiyaa gurguratanii addunyaa irratti waamanii
innaa akkasitti buqqisan ilmaan Oromoo qotee bulaa ta'e, bartuu ta'e, beekaa ta'e, wallaalaa ta'e akkatti irratti bobba'anidha. Gara fuulduraas ilmaan Oromoo biyya isaanii keessa jiranis, ilmaan Oromoo biyya alaa jiranis diinni daarii qabu, deebii qabu. Biyya keessatti saba keenya mana hidhaatti naqee beelessee namuma dhoowwee haadhansaa afaansaa tumamee saba naannoo sana jiru utoo guddinaan Afrikaa keessatti sabni guddaan miliyoonii 45 ol ta'e Oromoo too ta'ee jiraatu akka saba miliyoonii 5 hin taanetti sabni miliyoonii 5 hin taane qabee akkatti bulchuun itti dhagahamee ilmaan Oromoo akka gara fuulduraatti afuura wadni waan nefaa ta'u diinni yoo irratti bobba'e diina sanaan lolanii waan diinni rasaa irratti bobba'e kana dura dhaabbatanii haqa saba isaaniitiif haqa Oromummaaf yaadni kun gara fuulduraatti akka itti fufu abdii qabna jennee fakkeenya akka ta'uuf nus immoo hojii keenya kana akka gara fuulduraatti ilmaan Oromoo wajjin taanee qophaa miti saba Oromoo wajjin taanee gara fuulduraatti saba Oromootiif iddoo akka kennu abdii godhataa waan yaada kana fakkaarra'eedha. Kan nu qabnu dhumarratti ijoolleen Oromoo kan ta'an biyya lafaarra biyya Itoophiyaatti ala kan jiran sabi isaanii yeroo hidhamaa ajjeefamaa biyya abbaa isaarraa ari'amaa jiran nuyi biyya birmadummaa qabu keessa teenyee yoo iyyannee iyya dabarsiisuu baanne mootummaa see diina saba keenyaa taate wajjin gara isaa dhaabbachuu waan ta'eef waamichi keenya lafa jiru hundumatti iyya saba keenyaa dabarsinee wal qabannee akka ijoollee garaa haadha tokkoo keessaa baate Oromiyaan haadha keenyaaf akka lollu waamicha dabarsinu. Fayyataa galatooma. goota kumantama ol ka'uus gachiisuus abdiin kiyya sumaa abdiin koo hawwiin koo suma galmi kiyya si obsuu na dhibee biyya Oromiyaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii Dr Bayan Asoba waliin goone kutaa tokkoffaa keessatti lallaba addunyaa mirga dhala namaa tiksu Universal Declaration of Human Rights maal akka fakkaatu mirga inni tiksu irratti ibsaaf deebii bal'aa arganneerra. Har'a immoo dhimma Oromoo laalchisee Oromoon mirga isaa addunyaan beekeef akkamiin tikfachuu akka qabu Dr Bayan wajjin haasofna. Dr Bayan Asoba yeroo keessan osoo hin qusatin har'as guyyaa lammaffaaf waamicha raadiyoon Afuura Biyyaa isiniif dhiheessite kabajanii gaaffilee keenyaaf deebii nu kennuuf fedhii nu agarsiistaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galatoomaan jedha. Anilleen obbo Israa'el afeerraa keetiif galatoomin jedha. Yeroo hundumaa uummata keenyatti haasa'uudhaaf odeeffatas beekumsa qabu sirmaachuudhaaf carraa argachuun anaaf illee baay'ee gammachuudha. Galatoomi. Ta'u gaati. Egaati gaaffiin kun ni jalqabaa Oromoon uummata mootummaa ofiif hin qabne kanaaf mirgi isaa garmalee dhiitamaa jira. Ummatooti biyya sarbaman mirga isaanii molqaman gabrummaa jala jiran eenyutu mirga isaanii tiksaaf?
Obbo Israa'el akkuma dhiyoo kanallee gaafii bal'aa kaaftee gaafii baay'ee barbaachisaadha keessattuu uummata Oromootii fi gaafii kana deebisaa kennuu duramee waan hundee ta'een dubbachuu barbaada. Inni dura Oromoon baroota dheeraadhaaf kumaatamootaaf ummata bilisummaan jiraachaa turedha. Kana wal yaadachiisuu qabna natti fakkaata. Oromoon hamma dhuma jaarraa 19ffaatti ummata bilisa ture. Ummata bilisa ture duwwaa odoo hin ta'in ummata sirna bulchiinsaa state system demokraatawaa ta'ee sirna gadaadhaa jedhamee kan beekamu ka addunyaani Afrikaa qoratu Oromoo qorate dinqisiifatu sirna bulchiinsaa akkasii jaaratee ummata of bulchaa turedha uummanni Oromoodha. Kan yaadannu gabrummaa amma bar dhibbaaf hammana keessa jirru malee isa seenaa boonsaa baroota dheeraa qabsan namni keenya baay'ee yaadachuu qabna jechaaf kana kaase. Uummanni Oromoo ummata gaafa Afrikaa keessatti baroota dheeraadhaaf sodaatamaa fi kabajamaa turedha uummanni kuni. Uummanni Oromoo akkan jalqaba jedhee kan mootummaa Habashaatiin koloneeffamee gara dhuma jaarraa 19ffaatti Oromoo koloneeffachuun kan raawwate jedhamu bara 1898 yeroo Oromiyaan guutuun mootummaa Minilikiin qabamteedha jechuudha. Oromoon bara 150 gadi kan gabrummaa keessa ture. Seenaan keenya irra guddaan seenaa bilisummaadha, seenaa kabajaadha, seenaa ummata guddaa ammas sodaatamuuti akka ta'e wal harkisuun gaarii natti fakkaata. Yeroon Oromoon itti cabe gabrummaa jalatti kufelleen yeroo seena qabeessa sanillee yaadachuun gaarii natti fakkaata. Yeroon kuni jaarraan 19ffaan gara dhuma jaarraa 19ffaadha. Yeroo mootummoonni Awurooppaadha, European imperialists biyyoota Afrikaadha adda hiratan koloneeffatanii yeroo adda hiratan san ture. Akka seenaa keessatti barreeffametti mootummaan Habashaadha Minilikis Imperar Minilik yeroo faranjoonni baargamaa dhufanii asitti Afrikaa hirmaatan Afrikaa adda hiratan ta'ee ilaalu anis qoodan fudhadhaa irraa hirmaadha jedheeti gargaarsa mootummoota Awurooppaa kanaan Oromotti duule. Gargaarsa beekumsa, ogummaa, gargaarsa mi'a waraanaa kana hunda qabateeti Oromotti duulee Oromoo gabroomsuu danda'e. Akka barreessitoonni hedduun jedhanitti Oromoon sila mi'a baraneetiin hidhatee ture, meeshaa waraanaa bara sanii qabaatee ture, Minilik cabsuu hin danda'u jedhu. So Oromoon fedhee hin gabroomne, jaalatee Minilik jalatti hin kufne, hamma ammaattillee Oromoon jaalatee mootummaa Itoophiyaa jalatti bulaa hin jiru. Oromoon erga koloneeffame irraa jalqabee hamma ammallee mirga abbaa biyyummaa bittaan alagaa irraa mulqee irraa fudhate humnaan deeffachuudhaaf qabsaa'aa jira. Kana hubachuun gaarii natti fakkaata. So yeroo amma Oromoon mirgaaf qabsaa'aa jennu mirga isaan hin malle yookiin mirga qabaataa hin turin barbaadaa odoo hin ta'in mirga dhabe deeffachuudhaaf qabsaa'aa jechuudha. Oromoon uummanni Oromoodha akkuma uummata addunyaa hundatti mirga qabu. Mirga faranjiin qabdu, Afrikaanonni qabani, uummanni Eeshiyaa qaban, mirga uummanni qabu hundi Oromoonis hin qabaa jechuudha. Mirga qabu kana irraa Habashaan mulqiti. San deeffachuun qabsaa Oromoon. Oromoon akkuma uummata hundaa, uummata addunyaa hundatti akka ofii fedhetti buluuf mirga qaba. Mootummaa mirgoota isaa tiksuuf, mootummaa dantoota Oromoo national interests isaaf tiksu, mootummaa nagaa isaa tiksuuf
qabaachuuf jaarachuudhaaf Oromoon mirga kana uumaadhaan qaba. Akka ummata hundatti uumaan qaba. Kun mirga uumamaati jenna. Mirga abbaa biyyummaa alagaan Oromoo irraa fudhate deeffachuudhaaf qaba jechuudha. Oromoon mirga kana deeffachuu qaba. Mirgoota kana ka uummanni Oromoo uumaan qabu kan dhiyoo kana haasofnee amma heerri addunyaadhaa beekee jenne. Waan tokko dubbisuun barbaada. Declarationii United Nations bara 1960 keessa baase waa'ee uummata akka Oromoo laalchisee akkana jedha. The subjection of peoples to alien subjugation. The subjection of peoples to alien subjugation, domination, and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, contrary to the Charter of United Nations. Oromo kan dhabe ka Oromo namma alagaadhaan subjugate ta'ee bitamaa jira, alagaan hatuucamee jira, alagaadhaan saamamaa jira. Kana deeffachuudhaaf Oromoon qabsaa. Mirgi amma heerri addunyaa kun beekeef kan hiree murteeffannaadha. Gulantaa siyaasaa isaa murteessee akka ofii fedhetti dinagdeesaa, aadaasaa, hawaasummaasaa guddifachuudhaaf Oromoon mirga qaba. Mirgi Oromoon uumaan qabu kun ammoo amma heera addunyaatiin mirga beekame ta'ee jira. Kanaaf uumama duwwaa miti, heera uumaa duwwaa miti, heerri mootummoonni addunyaa tolchanuyyuu tumataniyyuu amma mirga Oromoodhaa kana hin deeggaraa jechuudha. Hundeen keenya kana tole akkamitti Oromoon mirga abbaa biyyummaa kana deeffata? Oromoon mirga abbaa biyyummaa irraa alagaan sarbame kana deeffachuudhaaf akkuma mirga qabu dirqamnilleen kan Oromoo duwwaati. Kun jechuun humni biraa ummata Oromoo alagaan bitamaa jirtu, ummata Oromoo alagaan saamamaa jirtu jedhee kan nu bilisa baasu hin jiru. Waan tokko ta'e yeroo United Nations Declaration bilisummaadha, Declaration on Granting Independence to Colonial Countries jedhee baasanii isaan colonial jedhanii yeroo sanitti kan laalan faranjii Afrikaa dhuftee Awurooppaa dhuftee Afrikaa bittee ilaalaa turan. Garuu akkaataan Oromoon itti gabroome, itti bitame, itti saamame kan bittaa faranjiin gurraacha isaa gooteerra hammaata malee kan sanirra wayyaatii miti. Inumaayyuu keezin Oromoodhaa kan agarsiisu yeroo cunqursaan bittaan alagaadhaa kun boodattee hafaa ta'e, sirna demokraasii kan hin qabne ta'e, siyaasaansaa aristokraatik, autokratik abbaa irrummaa ta'e, yeroo diinagdeedhaan guddinni isaanii hin jirre sirratti gogogee hafa jechuudha. Dafee gannaman gadin dhiisu sirra tura. The more the colonizer is backward, the longer it continues the colonization. Eenyu akkas fakkaata. Gaa eenyu bilisa nu baasa? Oromoon uf bilisa baasuu qabna. Kan biraa dhufee kan bilisa nu baasu hin jiru. Qabsoo kanarratti ufitti amannee self-reliance, ufitti amannee bilisummaaf qabsoofnet uf bilisoomsina. Kan biraa kan dhufee mira kana nuuf tiksu hin jiru. Akka agarrutti yeroo faranjoonni United Nations lallaba akkasii baasu yeroon keenya geessee ummata kana hiree isaanii akka murteeffatan wajji haasofnu inumaayyuu sagantaa bilisummaa isaaniitti dhufu haa uumnu fi jedhaniit negotiate godhanii dhiisanii deeman. Kan nu bitaa jiru immoo akkasii miti. Kan nu bitaa jiru akka kolonaayizeroota, koloneeffattoota Awurooppaati miti. Kun koloneeffataa gurraacha kan addaati. Yeroo jalqabaa yeroo nu cabsanii akka Oromoo koloneeffatan itti boonan koloneeffatuun gaafasanii hin boonsa warra koloneeffatu. Ummata gabroomsuun hin boonsa. Yeroo san himataa turan isin gabroomsine isin koloneeffanne jedhanii nu himaa turan warri dursun. Mana barumsaatti yeroo barannu guyyaa akkanaa qeenyi tagazzaachuu jedhanii nu himaa turan. For your information,
Constitutioniin mootummaan Haile Sillaaseedha dura tolfate mootummaan Itoophiyaa for that matter constitutioniin dura tolfatan Itoophiyaa jechuun eenyu kan jedhu Itoophiyaa jechuun ummata Itoophiyaa dhugaatii fi ummata dhiyoo kana cabsineetu walitti Itoophiyaa jedhamaa jedhan. The true native Ethiopians and the subject people. Subject people jechuun ummata gabroomsine jechuudha. Warri ammaa kun ammoo nu gabroomsuuf ni waakkatu alagaa ta'anii nu bitaa jiraachisallee ni waakkatu koloneeffata akkanaatu Oromoo bitaa jira jechuun kana kaase. Kana kan ofirraa kaasu nu duwwaadha. Oromoon kana hubachuu qaba. Biyyi dhufee bilisa nu baasu hin jiru nuti ka addunyatti himuu qabnu heerri keessanuu mirga kana beekee jira takka. Nummoo ummata bilisa ture. Ummata humnaan cabee alagaadhaan bitamaadhaa cunquffamaadhaa saamaa jiru. Bilisummaan keenya deebuu qaba jennee itti himne yoo nuuf garaa laafannu haa gargaarani. Jabaannaan nuti Oromoon jabaate jaarame tokkoomee bilisummaa isaatiif gaafa ka'e Oromoon fira hedduu horata. Oromoo yoo hin jabaatin ammoo dhugaaf itti himuu qabna firaaf mararfataas argachuun laafaa hin ta'u hin jedha. Akkattiin deebisa gaafii kana obboleessa koo isa jalqabaa kana. Gaarii dhagaati Dr. Bayan inni lammaffaa ajjechaa Oromoo irratti raawwachaa jiru tokko ilaala. Maa inni ajjechaan Oromoo irratti mootummaa wayyaaneetiin raawwachaa jiru kan nama suukanneessudha. Fakkeenyaaf Wataritti Baddannoof Sigmootti jimlaan ajjeesuun isaa manatti cufee abiddaan gubuun isaa Oromoota sabboonoo kan akka obbo Daraaraa Kafanii kan akka Eebbisaa Addunyaa kana lamaan akka fakkeenyaatti kaasamaree Oromoota kumaatamatu ajjeefamanii mana jireenyaa isaanii dhaquudhaan achitti ajjechaa irratti raawwatee guyyaa saafaa ituu namni ilaalu lubbuu nama tokko balleessuu danda'u. Kanaaf kan fakkaatan mirga namaaf warri falman yookiin human rights isaaniyyuu kan ragaa bahaa jiru. Mootummaa wayyaanee irratti himannaan sanyii duguuguu akkamiin itti dhiyaachuu danda'a? Gocha akka kanaaf kana fakkaatan osoo inni uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru isa jedhudha gaaffiin koon lamaffaa. Oromoota dandeettii isaanii osoo hin qusatin Oromoo waliin hirmaatan keessaa isaan tokko keessummaan keenya har'aa wal dhibdee hordoftoota amantii musliimaaf mootummaa wayyaanee gidduutti dhalate babal'achaa dhufe irratti gaaffii raadiyoon Afuura Biyyaa dhiyeessituuf deebii nuuf kennu. Keessummaan keenya obbo Jawar Mohammed jedhamu. Obbo Jawar Mohammed afeerraa raadiyoon Afuura Biyyaa isiniif dhiyeessite kabajanii gaaffii keenyaaf deebii nu kennuuf fedhii nu garsiisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galatoomaa baga nagaan dhuftaniin jedha. Tole illee ni afeeruu keessaniif ulfaadhaan jedha.
Okay, gara gaaffii keenyaatti yommuu deebinu haala amma Empire Ethiopia keessatti mul'achaa jiru garam deemaa jira isa jirudha. Hiriira nagaa musliimooti hedduun Finfinnee keessatti akkasumas Hararii fi Dasee keessatti adeemsisan akkamitti ilaaltaa isa jirudha. Haalli kun babal'achaa dhufee amma gara wal dhibdee fi gara namooti hidhamuu akkasumas gara namooti baay'ee miidhamuu irra ga'eera. Haalli kun garamitti adeemaa jira? Egaa maddi rakkoo kanaa gara 90mootaatti nu geessa. Agartee mootummaan kun hoggaa aangoo irra gara dhufu mootummaa kana qofa osoo hin ta'in mootummaan dargiitis hoggaa aangoo qabatan jaarmaalee dhaabbilee amantii kana dargiin dura nan dhabamsiisee yaalee yaa hin taanee fi mootummaan kun immoo to'adheetiin tarsiimoo siyaasaa kiyyaa akka hojiirra naa hojjanitti fayyadamuu hin danda'a kan jedhu akkuma aangoo irra dhufeen hoggaa yaadatte wanni charchii ortodoksiidha. Paappaasii dura ture aangoo irraa buusuun kan ofiirra kaa'e waldaa gumii islaamaa Itoophiyaa immoo namoota dura jiranirraa gara tokkotti immoo gad dhiibuudhaan namoota isa deeggaran itti naqe jechuudha. Amma haala kanaan waldaalee lamaan kana jalatti dhuunfatee hojii siyaasaa akka dalaganiif yaalaa ture. Kana keessatti kanaan cinatti waan guddataa dhufee ture. Wanni guddataa dhufe maali? Mootummaan dargii mirga amantii akka malee ukkaamsee amantiileen hundinuu biyya keessatti akka ukkaamaman amantiin gara manaatti akka deebitu dhoorgee waan tureef hoggaa mootummaan kun dhufee mirga amantiidhaa kabajuu eegalu gamanaan amantiileen hedduun biyya keessa babal'achuun kan biyya keessa jiranis of haaromsuudhaan babal'isuudhaan uummanni eenyummaan amantiisaa ifatti akka mul'atu carraaqqii godhuutu ka'e jechuun religious revivalism kan jennuutu Itoophiyaa keessa godhamaa ture kara Protestaantiitiin, kara Ortodoksiitiin, kara Islaamaatiin dadammaqiinsa amantiidhaatiin ture jechuudha. Barruuleen amantii hedduun biyya keessa seenan hanga tokko maallayni amantiidhaaf deeggarsa amantiitiin babal'isuu dhufulleen alaanii seenee kana keessatti dadammaqiinsa amantiidhaatu godhamaa ture jechuudha. Amma dadammaqiinsi amantii kun osoo deemaa jiru mootummaan ammoo jaarmayaalee amantii kana if jalatti deebisuudhaaf tarkaanfii fudhatu eegale. Kana namoonni dadammaqan kun giddaa itti mul'isu waggaa eegalan bara 2001 eegalee jaarmayni amantii islaamaa kun filannoo kan geggeessine. Sababni isaatis namoonni akkanatti dadammaqan kun yoo dhufanii filaman taate haajaa an barbaadu hojiirra oolchuu hin danda'aniiti. Kanaafuu namoonnummaan antiidhaas kaa'e kun achi haa turan ka jedhuun filannoo dhodorge jechuudha. Filannoon kun godhamuu qabdi ka jedhu irratti sochiin uummata islaamaa uumame jechuudha. Amantii teenya irratti namni ati filte amantii teenya hoogganuu hin qabu nuutu filata ka jedhu wal dhibdee kanaatu wal dura dhaabbannaa kanaa dhufe kanaan gaa mootummaanis dantaa tarsiimoo siyaasaa isaati jecha humnoota alaatirraa deeggarsa argachuudhaaf biyya keessattis uummata waliin muufatee jidduutti araarsituu fakkaatee as bahuudhaaf dantaa adda addaa waan qabu wal dura dhaabbannaan ture gaa haala kanaan hammaattee deemte. Gaarii ragaati obbo Jawar. Wayyaaniin Al-Shabaabii yookiin Al-Qaayidaatti lola bane jettee egaa Somaaliyaatti deddeebi'aa jirti. Itoophiyaa keessatti akka uummati karaa amantii walitti bu'u karaa qulleessaa waan jirtu fakkaata. Fakkeenyaaf masgiida Musliimaa fi waldaa Kiristaanotaa yerootti gubachaa jira. Wayyaaniin uummatoota Impaayera Itoophiyaa keessa jiru garamitti geessaa jirti? Egaa akkana laalutti mootummaan tun dandeettiin isiin qabdu tarsiimoon isiin yeroo dheeraadhaaf qabdu tokko uummata ilaalcha adda addaa qabu ilaalcha isaa sanirratti hundaa'ee akka addaan qoqqoodamee qoqqoodamsan keessa humni isaa laaffatee
mootummaa cunqursaa irratti bifa tokko ta'een irree tokkoon akkan kaane godhu irratti dandeettii guddaadha qabdi. Kanarraa ka'ee akkuma sabaaf sablammoota garaagaraa jidduutti godhaa turte warra amantii jidduutti illee yaalii akkasii godhaa turuun siini beekama. Qorannoon adda addaa fakkeenyaa fi komiteen filannoo 2005 godhame booda san qulqulleessuudhaaf qorachuudhaaf walgahe tokko akka mirkaneessetti walitti bu'iinsa uummata kiristaanaatii fi uummata islaamaa jidduutti koree naannoo Kofalee kanatti godhame irratti kan walitti buuse hidhattoota mootummaadhaa ta'uun bifa nama waliin mormisiisneen mirkanaa jechuudha. Kanaafuu walitti bu'iinsi gama Jimmaattis gama Walloottis deemu kun yoo xinnaate mootummaan osoo beekuu kan irraa qabatee yookaan immoo beenzila itti firfirsuudhaan hammeesse akka ta'e agarra jechuudha. Kana wanni godhuuf agartee namoota jidduutti kun egaa mootummaa wayyaanee qofa osoo hin ta'in abbootiin irree hedduun tooftaa akkanaatti fayyadamuun durumaa'uu waan beekamu wanni akkanaa ammaaf wayyaanee ni fayyada. Haa ta'u immoo gara fuulduraatti yeroo dheertuu irratti rakkoolee uummata keessa hidda hidhatanii uummata kana walitti gaarreeffachiisuurraa dhiiga wal jiisuudhaan gara fuulduraattis wal ta'anii araara buusanii humna takka sirna abbaa irreetis buqqaasanii san booda immoo biyya misoomsuudhaaf humna taatu san laaffisuun si hin oolu. Obbo Leencoo Lataa Afuura Raadiyoon Afuura Biyyaa isiniif dhiheessitee kabajuudhaan gaaffilee keenyaaf deebii nuu kennuuf waan fedhii nu agarsiistaniif maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Afuura Biyyaatiin galatoomaan isiniin jedha. Atis galatoomi waan naaf eerteef. Haa ta'u haala amma Sudaan Kaabaaf Sudaan Kibbaa keessatti mul'achaa jiru ilaalchisee biyyooti kun gara kam adeemaa jiru? Haala kana keessatti hoo mootummaan Itoophiyaa gara kam gortii isa jedhudha gaaffiin keenya ni jalqaba. Sudaan biyya lamatti bahuun dhibdee silaa furuun irra ture osoo hin furin akka hafee agarra. Sudaan bakka lamatti bahuun biyyi haaraan kibba Sudaan jedhamu labsamuun gaafa Afrikaa keessatti yeroo sadaffaadha dhalate. Hunda dura ka walabummaa isaa labsee biyya Somaliland ka jedhamu 91tti. Ji'ootuma xiqqoo isaan booda immoo Eritiriyaanis akkuma kana biyya haaraa taatee walabummaa labsite. Bara darbee Juulaay keessa
kibba Sudaanis akkuma kana biyya haaraa taatee walabummaansaa addunyaa irratti fudhatame. Biyyoota kana sadan biyyoota dhalatan kana sadan fudhannee yoo laallee Somaliland walabummaa labsatte malee addunyaadhaan fudhataman arganne. Warri hafe lamaan ni qaban. Jechuun biyyoota biraa biratti akka biyya walabaatti fudhatamaniiru. Keessa isaanii garuu nagaan hin jiru. Nagaan maaliif hin jiru? Sirna dimokiraasiitu hin dhaabbatin. Kanaaf Eertiraan Itoophiyaa irraa adda baatee keessa Eertiraatti rakkinni politikaa itti fufee xiqqoo ture Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti rakkinni itti fufe. Kibba Sudaan immoo kana caalaa ulfaataadha. Warri Sudaan kibbaa osoo biyyi Sudaaniyyuu walaba hin bahin 55tti lolli jalqabame warra kaabaa warra Arabaa irratti. Inni 55tti jalqabee hamma 72tti deeme mootummaan Haayile Sillaasee araarse mootummaan Nimeeriitii fi qabsaa'ota Sudaan kibbaa. Sun mirga of bulchuu qabaatanii Sudaan keessa akka jiraatan ka jedhu ture. Gaafa Arabaa wajji waldhabbiin qabbanaa'u waldhabbii isaan keessaatu mohoodhe. Sunis uummata saba Dinkaa jedhamutu nutti roorrise jedhee warri kaan komii baay'ise. Kanaafuu biyyuma kanaa bakka sadiitti nuu qoodii jedhanii mootummaa Nimeerii gaafatan. Innis yaada sana waan jaallatu biyya sadiitti qoode. Sun warra Sudaanii kibbaa baay'ee gaddisiise. Isa irra dabalee osoo hin turin 83tti seera shari'aa labse. Kun sababa fincila haaraa ta'e. 83tti ammas haaraatti lolli jalqabame Sudaan kibbaa keessatti Sudaan kibbaatii fi Sudaanii isa hafee gidduutti. Lolli 83tti jalqabee hamma 2005tti deemee 2005tti dhiibbaa Ameerikaaniitiin walta'iinsi araaraa tokko mallattaa'ee walta'iinsi araaraa sun uummati gaafatamee yoo fedhe biyya biraa akka ta'u kan jedhu ture. Sana barreen gaddaa Julaay keessa san geggeessanii uummata kibba Sudaanii keessaa 98 akka ta'u walabummaadhaaf sagalee kenne akkasii walaba ta'an. Kanan jechuu barbaade gabaabaatti kibba Sudaanii keessa lola jira. Sudaanii saafe keessa lola jira. Isaan lamaan gidduu lola jira. Lolli keessaa fi wal gidduu kun immoo wal utuba. Kanaaf waan dhiheenyatti dhaabbatullee hin fakkaatu. Ibdeenii gaaffiin uummati kaasee gahaatti deebii argachuu mul'isa kuni. Kun immoo guutummaatti akkaataa haaraatti yaadanii akkaataa haaraatti biyyicha yoo caasessan malee biyyoota gaafa Afrikaa hundaa yoo caasessan malee akka kanatti deemuun lola tokkorraa lola biraatti, jeeqama tokkorraa jeeqama biraatti, shororkaa tokkorraa shororkaa biraatti tarkaanfachaa. Shororkaan kun immoo hundisaa wal qabatee walii wajjin socho'ee wal hammeessaa adeemaa hamman quba qabutti rakkini gaafa Afrikaa kana fakkaata. ይህ ራዲዮ አፉራ ብያ የአማርኛ ዝግጅት ነው። ራዲዮ አፉራ ብያ በሳምንት አንድ ቀን በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የራዲዮ ቅንብር ነው። ራዲዮ አፉራ ብያ በኢንተርኔት ድህረ ገጽ በሰይፈነበልባል.com ተዘጋጅቶ የሚሰራጭ ራዲዮ ነው።
ራዲዮ አፉራ ብያ በአፍሪካ ቀንድና በኦሮሚያ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያተኩር የራዲዮ ስርጭት ነው። ጥናይስ ቀጥሎ ዜና እናሰማለን። በቅድሚያም ርዕሰ ዜና። ወያኔ በሶማሊያ ጠንካራ መንግስት እንዲመሰረት ፍላጎት እንደሌላት ተገለጠ። በኢትዮጵያ ውስጥ አልቃይዳ የሚባል አክራሪ ቡድን አለመኖሩ ተገለጠ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ኦሮሚያ በቅኝ ግዛትነት መያዟን ያረጋግጣል። የኦሮሞን ህዝብ ከመሬቱ ማፈናቀል በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል መሆኑ ተረጋገጠ። በጋምቤላ 10 ሰዎች በታጠቁ ኃይሎች መገደላቸው ተዘገበ። ከሞቱት መካከል የውጭ ሀገር ዜጎች ይገኙበታል። ወያኔ የኢንተርኔት ሳንሱር ጀመረች። በርካታ የኢንተርኔት የዌብ ገጾች ተዘግተዋል። የአውስትራሊያው የነዳጅ ኩባንያ በሶማሊያ የነዳጅ ፍለጋ ይጀምራል። ካርቱም ጆሴፍ ኮኒን እንደምታስታጥቅ ተዘገበ። በአውሮፓ የኦሮሞ ማህበረሰብ ያቦተታ ደብዳቤውን ለአውሮፓ ፓርላማ አደረሰ። ተወካዮቹም ከባለስልጣናቱ ጋር ተወያዩ። በአውሮፓ የኦሮሞ ተማሪዎች ማህበር በለንደን ጉባኤ ያካሄደ። የወያኔው መንግስት በሙስሊም እምነት ተከታዮች ላይ የወሰደው እርምጃ ኢሰብአዊ እርምጃና ከወሰን ያለፈ መሆኑ ተገለጠ። ወያኔ ከውጭ ያስመጣችው ሃይማኖት ተቀባይ አላገኘም። ወያኔ በሶማሊያ ጠንካራ መንግስት እንዲመሰረት አይፈልግም። የወያኔ ጦር ወደ ሶማሊያ የዘመተው የራሱን የደህንነት ቀጠና ለማስፋት እንጂ በሶማሊያ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን አስበው አለመሆኑ ተገለጠ። ይህንን የገለጡት ሌንኮ ላታ ከራዲዮ አፉራ ብያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ወቅት ነው። በአፍሪካ ቀንድ የወቅቱ ሁኔታ ላይ ለቀረቡላቸው በርካታ ጥያቄዎች የበኩላቸውን ምላሽ የሰጡት ሌንኮ ላታ የወያኔ መንግስት የራሱን የደህንነት ቀጠና ወይም ሴኩሪቲ ፐሪሜትር ለማስፋት ባለው ጥረት የኦጋዴንና የኦሮሞ የነጻነት ኃይሎች ይወጉኛል ከሚል ስጋት በተደጋጋሚ ወደ ሶማሊያ ጦር የሚያዘምት መሆኑን በመግለጽ ወያኔ አንዴም ለሶማሊያ አስቦ እንደማያውቅ ያሰምሩበታል። በሶማሊያ ውስጥ በወያኔ የማይታዘዝ ጠንካራ የሶማሊያ መንግስት እንዲመሰረት ፍላጎቱ አይደለም ያሉት ሌንኮ ከሁሉም የአካባቢው ሀገሮች ጋር ያለው ግንኙነት ተቃዋሚዎች ያጠቁኛል ከሚል ስጋት የመነጨ መሆኑን ያስገነዝባሉ። የራዲዮ አፉራ ብያ የኦሮሚኛው ዝግጅት ክፍል ሌንኮ ላታ ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ ትርጉም ከዜናዎች ቀጥሎ እናቀርባለን። በኢትዮጵያ ውስጥ አልቃይዳ በሚል ስም የሚታወቅ የታጠቀ ኃይል የለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ጽንፈኛ አመለካከት ያለው አክራሪ ቡድን አለመኖሩም ተገለጠ። በኢትዮጵያ አልቃይዳ የሚል የታጠቀ ቡድን አለመኖሩ እንደሚታወቅና መለስ ዜናዊ ህዝቡን ለማስፈራራት የሚጠቀምበት የፈጠራ ፕሮፓጋንዳ መሆኑን በመስኩ በርካታ ጥናት ያካሄዱ ምሁር ገለጡ። በኢትዮጵያ ውስጥ በሙስሊም ህብረተሰብ ላይ ጥቃት ለማስፋት የወያኔ መንግስት እየነዛ ያለው ፕሮፓጋንዳ ከሐቁ ጋር የማይዛመድ መሆኑም ታውቋል። ራዲዮ አፉራ ብያ ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታና በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ እየደረሰ ያለው መጠነ ሰፊና ኢሰብአዊ ተግባር እንዲተነትኑ ለአቦ ጀዋር መሐመድ ላቀረበችው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ነው። አቦ ጀዋር ስለ ሁኔታው ሲያስገነዝቡ ከጉዳዩ መነሻ በ90ዎቹ መጀመሪያ ገና ወያኔ ስልጣን ሲይዝ የሃይማኖት ተቋማትን በመቆጣጠር የፖለቲካ ፍላጎቱን ለማሳካት ሲገለገልባቸው አስበው ገና ስልጣን ሲይዝ ነበር ቀድሞ የነበሩትን የኦርቶዶክስ ጳጳስ በማስወገድ የራሱን ጳጳስ የሾመው። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትም ቀድሞ የነበሩትን ወደ ጎን በመግፋት ነበር የራሱን ደጋፊዎች የሰገሰገው። በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ግን ወደ ፊት ለፊት እየወጣ የመጣው ጉዳይ የሀገሪቷን ምዕመናን የእምነት መብቶች ያፍን ከነበረው የደርግ ስርዓት በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም የእምነት ተቋማት አካባቢ የሃይማኖት ታድሶ ወይም ሪቫይቫል ነበር እየተካሄደ የነበረው። ይህ ደግሞ የአንዱ ክፍል ብቻ ሳይሆን በሁሉም ሃይማኖቶች በኦርቶዶክስ፣ በፕሮቴስታንት
እና በሙስሊሙ ዘንድ ሁሉ ይካሄድ የነበረ የተሐድሶ እንቅስቃሴ ነበር። በዚህ እየተካሄደ ባለው የሃይማኖት መነቃቃት መንግስት ደግሞ በበኩሉ እነዚህን የእምነት ተቋማት በቁጥጥሩ ስር ለማዋል ለራሱ የፖለቲካ መገልገያ ሊያውላቸው የጀመረው ሙከራ ህዝቡ መቃወም መጀመሩን ያመለክታሉ። በዚህም መሰረት የሙስሊሙ ማህበረሰብ መርጦ ያስቀመጣቸው መንግስት ባለመፈለጉ አለመግባባት መፈጠሩን ኦቦ ጀዋር አመልክቷል። መንግስት ግጭቱን በማባባስና ራሱ ማስታራቂ መስሎ በመግባት ለጉዳዩ ሌላ ምስል ለመስጠት ጥረት ከጀመረ መሰንበቱን ይገልጻሉ። ራዲዮ አፉራ ቢያ በአካባቢው ያለውን ግጭት በተመለከተ ላቀረበው ጥያቄ ሲመልሱም እኔ እንደሚመስለኝ ወያኔ የተለያዩ ሃይማኖቶችንና አመለካከቶችን ይበልጥ ማለያየትና ማጋጨት በዚያም ኃይል አልባ ማድረግ በጨቋኙ ላይ በአንድ ኃይል እንዳይነሳ ማድረግ መሆኑን ያሰምሩበታል። በብሔር ብሔረሰብና በህዝቦች መካከል አለመግባባትን ፈጥራ ደም ስታፋስስ እንደነበረው ሁሉ በተለያዩ ሃይማኖቶች መካከልም ግጭት በመፍጠር ወደ ባሰ ብጥብጥ ውስጥ ህዝቡን በመክተት የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ጥረት መያዙን ያመለክታሉ። ለምሳሌ በ2005 ምርጫ አካባቢ የወጣው ጥናታዊ ዘገባ እንደሚያመለክተው በኮፈሌ አካባቢ በእስልምናና በክርስትና ሃይማኖት ምዕመናን መካከል የተፈጠረው ግጭት ያስነሳው መንግስት መሆኑ ተረጋግጧል። በዚያ መልኩ በጅማና በወሎ ለተፈጸሙ ተመሳሳይ ግጭቶች ቀስቃሽና የግጭቱ ጠንሳሽ ወያኔ መሆኑም ታውቋል። ይህ የወያኔ የብቻ ባህሪ ሳይሆን ሁሉም አምባገነኖች የሚገለገሉበት ዘዴ መሆኑን ያሰምሩበታል። በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ከግብጽና ከቱኒዚያ ጋር ለማዛመድ የመለስ ንግግርን በተመለከተ በኢትዮጵያ በእነዚህ ሀገሮች ላይ ያለው ሁኔታ ፍጹም የተለየ ነው። በእነዚህ ሀገሮች ንቅናቄ በሃይማኖት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ለመብት የተደረገ የሊበራል ንቅናቄ ሲሆን ይህም አምባገነኖችን ያስወገደ የፖለቲካ ትግል ነው በማለት ይህ ከኢትዮጵያው የሙስሊም ጥያቄ ጋር የማይዛመድ ጉዳይ ነው ሲሉ ያወሳሉ። መለስ ይህን የሚጠቀመው ህዝቡን ለማስፈራራት ብቻ ነው። በአውሮፓ የኦሮሞ ማህበረሰብ ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ በብሩሰልስ አካሄዱ። በአውሮፓ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የወያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ከመሬቱ በማፈናቀል እያደረሰ ያለውን የሰብአዊ ድርጊት በመቃወም ታላቅ የሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውን የሰልፉን አዘጋጅ ኮሚቴ ያነጋገረው የራዲዮ አፉራ ቢያ ዘጋቢ አስተላለፈው ዘገባ አመለከተ። በቤልጅየም ርዕሰ መዲና ብሩሰልስ ውስጥ አፕሪል 27 ቀን የተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በኢምፓየሪቷ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የኦሮሞን ህዝብ ከቤት ንብረቱ በማፈናቀል በህገወጥ መንገድ ለውጭ ሀገር ከበርቴዎች በጅምላ እየተሸጠ ያለ መሆኑን በመግለጽ ለአውሮፓ ፓርላማ ለአውሮፓ ህብረት የአቤቱታ ደብዳቤዎቻቸውን አቅርበዋል። ይህ ለ3 ቀናት የተካሄደው የኦሮሞ ማህበረሰብ ዘመቻ ከማህበረሰቡ አቶ ሙልጌታ ሞሲሳ፣ ፕሮፌሰር መክሮያ ቡልቻ፣ አቶ ተስፋዬ ሜታና ዶክተር አልማዮ ኩምሳን በመወከል የተመረጡት አራቱ ግለሰቦች በአውሮፓ ፓርላማ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ የሆኑትን ማርክ ጁተንን ለአንድ ሰዓት በማወያየት በኢትዮጵያ ውስጥ ይልቁንም ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ረገጣ አስረድተዋል። ይህ ውይይት አሁን በስፋት የተያዘውን የኦሮሞን ህዝብ ከመሬቱ የማፈናቀልና የኦሮሞ ገበሬ የሚፈጸምበትን መጠነ ሰፊ የማፈናቀል እርምጃ አሳሳቢነት አውስተዋል። ተወካዮቹ የአውሮፓ እርዳታ የወያኔ ወታደራዊ ጡንቻ ማፈርጠሙንና አገዛዙም ጭቆናውን እንዳባባሰው ያመለክታሉ። በአፍሪካና በየመን እየታየ ያለውን አሰቃቂ የኦሮሞ ስደተኞች ሁኔታ ያወሱት እነዚህ የማህበረሰቡ አባላት ተወካዮች ተመሳሳይ የአቤቱታ ደብዳቤ ለአውሮፓው ካውንስል ፕሬዚደንት ለጆሴ ማኑኤል ባሮሶ ያደረሱ መሆኑ ታውቋል። በሶስተኛው ቀን እዚያው ቤልጅየም ውስጥ በተካሄደው ሴሚናር እውቁ የሰብአዊ መብት ታጋይ ዶክተር ትሬቨር ትሩማን ጭምር በኦሮሚያና በደቡብ ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣዎች በመረጃ በማስደገፍ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የወያኔው መንግስት በቅርቡ ከውጭ ያስመጣው ሃይማኖት በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት አላገኘም። በሙስሊም ህብረተሰብ መሃል የተሰገሰጉትና በየወያኔው መንግስት ካድሬዎች እንደሆኑ የሚነገርላቸው
የአልአህባሽ መምህራን በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል አስተምህሯቸው ተቀባይነት አላገኘም። ህዝቡ ነባር እምነቱን ይዞ በኃይል የተጫነበትን መጤ ሃይማኖታዊ ስርዓት በመቃወም መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገባ ቢጠይቅም ለህዝቡ የተሰጠው ምላሽ በጠመንጃ ነበር። የአህባሽን አስተምህሮ አንቀበልም ባሉ የአሳሳ ከተማ ሙስሊሞች ላይ የወያኔ ጸጥታ ኃይሎች በከፈቱት ተኩስ 7 ሰዎች መሞታቸው ሲነገር ብዙዎች ደግሞ ቆስሎ ሆስፒታል ገብተዋል። ይህ የጭካኔ ተግባር የተፈጸመው ምዕመኑ አህባሽ አስተምሮ ከእስልምና ውጪ የተለየ አስተምሮ በመሆኑ አንቀበልም ከማለት ውጪ በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አልገባም። መንግስት ግን በሃይማኖታቸው ጣልቃ ገብቷል። ይህንኑ የመንግስት ጣልቃ ገብነት በመቃወም ኦነግ ባወጣው መግለጫ የሙስሊሙ ህብረተሰብ የመብት ጥያቄ የጸረ ወያኔ ትግሉ አካል ነው ሲል ያትታል። የወያኔው አምባገነናዊ ስርዓት ከተለያዩ የሀገሪቷ ብሔረሰቦች መካከል ሆድ አደሮችን እየመለመለ በመሳሪያነት እንደሚጠቀምባቸው ሁሉ በተለያዩ ሃይማኖቶች ጣልቃ እጁን አስገብቶ ለመቆጣጠር ተመሳሳይ ስልቶችን ይከተላል ያለው የኦነግ መግለጫ ስርዓቱን የሚደግፉ ካድሬዎችን በሃይማኖት አባትነት እየሾመ በእነሱ በኩል ሁሉንም ሃይማኖቶች የፖለቲካ መሳሪያው ለማድረግ በጥረት ላይ መሆኑን ግልጽ ነው ሲል ይደመድማል። የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ጉባኤ የሚባለው አካልም በዚሁ መልኩ የሃይማኖት ተቋም መሆኑ እስኪዘነጋ ድረስ የወያኔ መንግስት ተለጣፊ ሆኖ በማገልገል የሃይማኖቱን መብቶች እየሸረፈና እያስሸረፈ ነው በማለት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በኃይለኛው እየነቀፉት ናቸው። በአሁኑ ጊዜ የወያኔ ስርዓት የተያያዘውን ሃይማኖታዊውን ህግጋት የሚጻረር ቅስቀሳ የተቃወሙ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የተለያዩ ጠላታዊ ስሞች እየተለጠፉባቸው በጭፍን እየተወነጀሉ መሆኑን ዘገባዎች ያስረዳሉ። በብሔር ማንነታቸው ኦሮሞ የሆኑት ኦነግ እየተባሉ ይዋከባሉ፣ ይታሰራሉ። ሌሎች ደግሞ የዘር ማንነታቸው እየታየ የብሔራቸው ድርጅት ስም እየተለጠፈባቸው ይሰደዳሉ። ብሔራቸው ያልታወቀው የሃይማኖቱ ተከታዮች ደግሞ አልቃይዳ የሚል ስም እየተሰጣቸው በሽብርተኛነት እንዲታዩ ይደረጋል። የወያኔ መንግስት ባለፉት ስርዓቶች ወደ ዳር ሲገፉ የኖሩትን እንደ እስላም ያሉ ሃይማኖቶች መብት ዛሬ ተከብረዋል፣ የሁሉም ሃይማኖቶች እኩልነት ተረጋግጧል እያለ ይደሰኩራል። በትርጉም አልባው ህገ መንግስቱ ላይም መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፣ ሃይማኖትን በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም በማለት ለስሙ ጽፏል። ይሁን እንጂ ስርዓቱ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲን የሚከተል በመሆኑ ህገ መንግስቱ ላይ የጻፈውን ይህንን ህግ ተግባራዊ ማድረግ አልቻለም። በአሁኑ ጊዜ የተከተለው ስትራቴጂም በሃይማኖቶች ጉዳይ በስፋት እጁን እያስገባ በተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች መካከል ብቻ ሳይሆን አንድን ሃይማኖት በሚከተሉ ምዕመናን መካከል ሳይቀር የግጭት እሳት ለመጫር ማሴር ሆኗል። በተለይም ሰሞኑን በአርሲ ዞን በኦሮሞ ተወላጅ ሙስሊሞች ላይ የተፈጸመው የግድያ ተግባር እጅግ የሚዘገንን አደገኛ የትንኮሳ እርምጃ ነው። በጋምቤላ 10 ሰዎች በታጠቁ ኃይሎች ተገደሉ። ከሟቾቹ 6ቱ የፓኪስታን ዜጎች ናቸው ተባለ። ሳውዲ ስታር በመባል የሚታወቀውና በሳውዲ አረቢያው ቱጃር በሼክ መሐመድ አላሙዲ የሚመራው መካናይዝድ የጋምቤላ እርሻ ሰራተኞች የሆኑ 10 ሰዎች አፕሪል 28 ቀን ባልታወቁ ታጣቂዎች መገደላቸው ተነግሯል። ታጣቂዎቹ ጥቃቱን በሰነዘሩበት ሰዓት በስፍራው የነበሩ የኢህአዴግ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከስፍራው ሲሸሹ ተስተውሏል። ፖሊስ ነበር ከታጣቂዎቹ ጋር የተጋፈጠው። ታዛቢዎች አንዳንዴ በመንግስት ተመሳሳይ እርምጃዎች እንደሚወሰዱና በዚያው ሰበብ የሲቪሉን ህዝብ ለማሰርና ከዚያም የባሰ አስከፊ እርምጃዎችን ከመውሰድ እንደማይመለሱ ያወሳሉ። የአካባቢው ነዋሪ በዚሁ ሰበብ ከዚህ በፊት የተለመደው የጭካኔ አይነት የዘር ጠረጋ እርምጃ በወያኔ ኃይሎች እንዳይወሰድባቸው ያላቸውን ስጋት ይገልጣሉ። የዘመኑ እብደት የተሰኘው የወያኔ የኢንተርኔት ሳንሱር መጀመሩ ተገለጠ። ድንበር የለሹ የጋዜጠኞች ቡድን ሪፖርተር ሳን ፍሮንቲርስ የወያኔ መንግስት በኢንተርኔት የዜና ስርጭት ላይ የጀመረውን የሳንሱር ወይም ምርመራ ስራ በማውገዝ ስጋቱን አስታወቀ።
የወያኔ መንግስት የኢንተርኔትና የሶሻል ሚዲያን ድህረ ገጾች በጥልቀት መመርመርና ይዞታቸውን መፈተሽ መጀመሩን ይልቁንም በአንዳንድ በተመረጡ የዌብ ስርጭቶችን የብሎግና የፌስቡክ ገጾችን በኢትዮጵያ እንዳይሰራጩ መገደቡን የሚገልጸው ሌላኛው ድርጅት ሁኔታው እጅግ ጸያፍና አስነዋሪ እንደሆነ ያሰምርበታል። ሪፖርተር ሳን ፍሮንቲርስ በበኩሉ ሪፖርተር የተባለውና በሀገሪቷ ለሚታተመው የግል ጋዜጣ ድህረ ገጽ በመዘጋቱ ማንም በኢንተርኔት ላይ ይህንን ዝግጅት ለመከታተል እንዳልቻለ ገልጧል። ይህም ከፍተኛ ስጋት እንዳሳደረበት የገለጠው ሪፖርተር ሳን ፍሮንቲርስ መንግስት ይህን እርምጃ ለመውሰድ ለምን እንደተገደደ ባያውቅም ይህ አይነቱ እርምጃ በወያኔ መንግስት ቁጥጥር ስር ባለው የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ባለስልጣን እንደሚፈጸም ያብራራል። አንድ የርዕሰ መዲናይቷ ብሎገር ሲጽፍ ኢህአዴግ መጀመሪያ እንደማበድ አደረገው፣ ቀጥሎ ትንሽ ለቀቅ ያደረገው፣ አሁን ጨርሶ ለቋል፣ መረን ወጣ፣ በቃ ለየለት፣ ይህ ከብደት በላይ ነው ይለዋል። በአሸባሪነት ተከሶ እስከ ሞት ሊደርስ የሚችል ቅጣት እየተጠባበቀ ያለውን የጋዜጠኛውን የእስክንድር ነጋን ፎቶግራፍ በለጠፈበት ገጹ ካርቱም የጆሴፍ ኮኒን አማጺ ቡድን እንደምታስታጥቅ ተገለጠ። በሁለቱ ሱዳኖች መካከል የተፈጠረው ችግር መፍትሄ ሳያገኝ ዩጋንዳ ሌላ ክስ መሰንዘሯ ተሰማ። ከዩጋንዳ ካምፓላ የተሰራጨው ዜና እንደሚያመለክተው ካርቱም በጆሴፍ ኮኒ የሚመራውንና በመታደል ላይ ለሚገኘው የሎርድ ሬዚስተንስ አርሚ መሸሸጊያ መስጠቷን ነበር የገለጠው። የዩጋንዳን ወታደራዊ ምንጮች ጠቅሶ ይፋ የወጣው መግለጫ በሶሻል ሚዲያው መጠነ ሰፊ ዘመቻ ጆሴፍ ኮኒን ለፍርድ ለማቅረብ አሰሳ ከጀመረ ወዲህ አልበሺር የአማጺው ኮኒ ወዳጅ በመሆን ብቅ ያሉት የዩጋንዳው ጦር አዛዥ ተጨባጭ መረጃ አለን ሲሉ በሰጡት መግለጫ ካርቱም አማጺ ቡድን ታስታጥቃለች ሲሉ ይከሳሉ። የአካባቢው ተንታኞች እንደሚሉት ካርቱም አዲስቷን ደቡብ ሱዳን ለማናጋት የሎርድ ሬዚስተንስ አርሚን አማጺ ቡድን እንደምታስታጥቅ ይገልጻሉ። ሁለቱ ሱዳኖች መጠነ ሰፊ ጦርነት ይጀምራሉ የሚሉ ታዛቢዎች ስጋታቸውን በሚገልጹበት በዚህ ሰዓት ካርቱም በደቡብ ሱዳን ላይ ጥቃት ከሰነዘረች የዩጋንዳ ሰራዊት ከደቡብ ሱዳን ጎን ይሰለፋል ስትል ካምፓላ ታስጠነቅቃለች። የአማጺያኑ መሪ ጆሴፍ ኮኒን ለመያዝ በተከፈተው ዘመቻ ዋሽንግተን ወታደራዊ አማካሪዎቿን የላከች ሲሆን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወታደራዊ ኃይል አሰማርቷል። የአውስትራሊያው የነዳጅ ኩባንያ በሶማሊያ የነዳጅ ፍለጋ ይጀምራል ተባለ። አንድ ሀገር በመንግስትነት ያላወቃት ግን ከደቡብ ሱዳንና ከኤርትራ ቀድማ ነፃነቷን ያወጀች ሀገር ጂኦሎጂያዊ አቀማመጧ የነዳጅ ዘይት አሳሾችን አይን የሚስብ ይህች ሀገር የሶማሌላንድ ነች። አውስትራሊያዊ ጃካ ሪሶርስስ በዚህች የሶማሊያ ግዛት የነዳጅ ዘይት ፍለጋውን ተግባር ለመጀመር የተጣደፈ ይመስላል። በ1991 ነፃነቷን ያወጀችው የሶማሌላንድ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነፃ ከወጣች ወዲህ ከተቀረው ሶማሊያ በተሻለ መልኩ የምትታይ ሲሆን በማንም ዕውቅና ያልተሰጣት ብቸኛዋ ሀገር በመሆን እስከዛሬ ያለችና የመንግስታቱ ድርጅት በመንግስትነት ያልተቀበላት ነፃ ሪፑብሊክ በመሆን እነሆ እስከዛሬ ደርሳለች። በዩጋንዳው ሌክ አልበርት የተሳካ ውጤት ያስመዘገበው ጃካ 22000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ባለው የሀብረ ጋራ ሀጂስ አካባቢ በቅርቡ ስራ ይጀምራል። ገና ከድህነት እየወጡ ባሉ የአፍሪካ ሀገሮች የነዳጅ ሀብት መገኘት በረከት ሳይሆን እርግማን እንደሆነ ታዛቢዎች ይናገራሉ። በናይጄሪያ ከነዳጅ ሀብት የሚገኘው ለባለስልጣናቱ በሙስና መዘፈቅ እንደዋነኛ ምክንያት ይነሳል። ለሁለቱም ሱዳኖች ግጭት እንደዋነኛነት የሚጠቀሰው በሁለቱ ሀገሮች ድንበር አካባቢ የተገኘው የነዳጅ ሀብት ነው። ኬንያ በባህር ጠረፍ አካባቢ ነዳጅ መገኘቱን በገለጠች ማግስት ነበር ገና ጠንካራ መንግስት ያልመሰረተችው ሶማሊያ የግዛት ጥያቄ ያነሳችው።
ይህ ራዲዮ አፉራ ብያ የአማርኛው አገልግሎት ነው። በኦሮሚያና በአፍሪካ ቀንድ የወቅቱ ፖለቲካ ላይ የሚያተኩረው ራዲዮ አፉራ ብያ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ታዋቂ የፖለቲካ ሰዎችን አነጋግሯል። ከኦቦ ሌንጮ ለታ ጋራ የራዲዮ አፉራ ብያ የኦሮሚኛ ዝግጅት ያካሄደውን ቃለ ምልልስ ይዘት ቀጥሎ እናቀርባለን። በህዝቦች መካከል በሚፈጠር መልካም ግንኙነትና ሰላም ወያኔን ከሚያስፈሩት አብይ ጉዳዮች ቀዳሚው ሲሆን የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ሁሌም ጠብና ብጥብጥ መፍጠር የወያኔ ልዩ መታወቂያ ሆኗል። ራዲዮ አፉራ ብያ በአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ላይ ያነጋገረቻቸው ሌንጮ ለታ በሁለቱ ሱዳኖች መካከል የተፈጠረውን ግጭት ሲያወሱ 98 ከመቶ የደቡብ ሱዳን ህዝብ ድምጹን ለነጻነት የሰጠ ቢሆንም እስካሁንም መፍትሄ ያላገኘ ችግር በሁለቱም ሱዳኖች ዘንድ መኖሩን ጠቁመው በውስጣቸው ያለው ችግር ዘላቂ መፍትሄ እስካላገኘ ድረስ ግን የሰላም መገኘት ብዙም እንደማያስተማምን ያሰምሩበታል። የደቡብ ሱዳን ነጻነት መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባ የነበረው ግን ያለ መፍትሄ ያለፉ ችግሮች ያሉትንም ሲገልጹ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በተቀራራቢ አመታት 3 ሀገሮች ሶማሌላንድ፣ ኤርትራና ደቡብ ሱዳን ነጻነታቸውን እንዳወጁ ገልጠዋል። እነዚህ ሀገሮች ነጻ መሆናቸውን ያውጁ እንጂ በውስጣቸው ግን ሰላምና መረጋጋት አለመኖሩን ጠቅሰው ለዚህ ምክንያቱ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመፈጠሩ እንደሆነ ያሰምሩበታል። ሁለቱ ሱዳኖች እርስ በራሳቸው ስምምነት የላቸውም። በሁለቱ ሀገሮች ውስጥ ያሉት ህዝቦችም እንደዚያው ከየመንግስቶቻቸውና እርስ በራሳቸው ስምምነት የላቸውም። ይህ ደግሞ ለሰላም መፈጠር ሌላኛውና መሰረታዊ ችግር ነው ሲሉ በመግለጽ በቅርቡ ሰላም ይወርዳል የሚል እምነት እንደሌላቸው ያወሳሉ። በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን አሎ ሌንጮ በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ሁሉም የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች እንደገና በአዲስ መልክ መዋቀር አለባቸው ሲሉ በአጽንኦት ይገልጻሉ። ይህ ካልሆነ ግን ከአንዱ ችግር ወደ ሌላኛው እየተሸጋገርን ከመሄድ ውጪ መፍትሄ ሊገኝ አይችልም ሲሉ የአፍሪካን ቀንድ የመከራ ዙሪት ይተነትናሉ። በቅርቡ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ በላሙ ኬንያ አዲስ የባህር በር ለመክፈት ከደቡብ ሱዳን የነዳጅ ጉድጓዶች ድፍድፍ የነዳጅ ዘይት ወደዚህ አዲስ ሊሰራ ወደ ታቀደው ወደብና የነዳጅ ማጣሪያ የሚደርስ የነዳጅ ቱቦ ለመዘርጋት 3 ሀገሮች ደረሱበት ስለተባለው ስምምነት ተጠይቆ ሲመልሱ ማንኛውም የልማትና የትራንስፖርት መዋቅር ቢሰራ ያለውን ጠቀሜታ ህዝብን በማቀራረብ የሚጫወተው ሚና የገለጹት ሌንጮ ይሁን እንጂ ግን በእነዚህ ሀገሮች አቅም ገንዘቡ ከየት ነው የሚመጣው? የመምህራን ደሞዝ ለመክፈል የሚበቃ አቅም እንኳን የሌላቸውና ድህነት ጣራውን እያሰፋ ባለባቸው ሀገሮች ዝም ብሎ ህልም የሚያወሩ ይመስላል ሲሉ የስምምነቱን ተግባራዊነት ያጥላላሉ። በቅርቡ በካርቱም የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል በተመሳሳይ ሁኔታ በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ውስጥ አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ቃጠሎ በማስመልከት መለስና አልበሽር ሁለቱን ሀገሮች ወደ ምን አቅጣጫ እየወሰዱ ነው ለሚለው ጥያቄ ሲመልሱ ሱዳን ነጻነቷን ከተቀዳጀችበት ዕለት ጀምሮ እስከ ዛሬ ሱዳንን የሚመራው ከአናሳ ቡድን የመጡ ባለስልጣናት መሆናቸውን ገልጸው ስልጣኑን ጠቅልሎ የያዘው ይህ አናሳ ቡድን አብዛኛውን የሱዳን ህዝብ በማግለልና ስልጣኑን ጠቅልሎ በመያዝ የህዝቡን የዜግነት መብት በመግፈፍ እየገዛ መሆኑን አስምረውበታል። በኢትዮጵያ ውስጥም አንድ ከአናሳ ቡድን የወጣ መንግስት ላለፉት 20 ዓመታት የመንግስቱን ስልጣን ሙጭጭ ብሎ በመያዝ የህዝቦችን መብት ክፉኛ ረግጦ እየገዛ ነው ይላሉ። በመሆኑም በህዝቦችና በሃይማኖቶች መካከል የአንድ እምነት ተከታዮችን በውስጣቸው አለመግባባት በተለያዩ ሃይማኖቶች መካከል ግጭትን በመፍጠርና በማራገብ እድሜውን በማራዘም ላይ ይገኛል በማለትም ያብራራሉ። በተለይም ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ ብቸኛው ሽብርተኞችን የሚዋጋ መንግስት እኔ ብቻ ነኝ በማለት ለምዕራባውያኑ መንግስታት በመለፈፍና ከዚህም እያተረፈ ያለው በኢትዮጵያ ያለው መንግስት ነው ያሉት ሌንጮ ይህንኑ ከግብ ለማድረስ
ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር ሃይማኖቶችን በማጋጨት በእምነት ውስጥ ጣልቃ እየገባ መሆኑን ያወሳሉ። የዚህን ጉዞ መጨረሻ ሲያመለክቱም የበለጠ ብጥብጥ፣ የከፋ ሁከት፣ ላቅ ያለ ደም መፋሰስ፣ መወጣት ወደማይቻልበት የባሰ አረንቋ ህዝቡን እንዳይከት ከፍተኛ ስጋት አለኝ ሲሉ ይገልጣሉ። በሶማሊያ የወያኔ ጦር አሸባሪን እየተዋጋ ነው፣ ሰላም እያስከበረ ነው ስለሚባለው ሲመልሱም ዋነኛው የወያኔ ግብ የራሱን የደህንነት ቀጠና ማስፋት ወይም ሴኩሪቲ ፓራሜትር ለማስፋት ካልሆነ በቀር ሌላ ዓላማ የለውም ያሉት ኦቦ ሌንጮ ደቡብና ሰሜን ሱዳን የሚጠይቁትን ሁሉ ማሟላት፣ ተቃዋሚዎችን እንዳያስተናግዱ ማግባባትና መማጸን፣ ከሶማሌላንድ ጋር እንዲሁ ተቃዋሚ ማስተናገድ ሳይሆን ከበዚያ እንኳን እንዳያልፉ ጠንካራ ወዳጅነት መፍጠርና መማጸን፣ ወደ ሞቃዲሾም ወታደር የሚያመላልሰውም የኦጋዴንና የኦሮሞ ኃይሎች በዚያ በኩል እየገቡ ይወጉኛል ከሚል ስጋት የመነጨ ካልሆነ በቀር ሌላ የሚሰጥ ምክንያት የለም ያሉት ኦቦ ሌንጮ በምንም ምክንያት ሞቃዲሾ ውስጥ በወያኔ የማይታዘዝ ጠንካራ የሶማሊያ መንግስት እንዲፈጠር ወያኔ ጨርሶ እንደማይፈልግ ያሰምሩበታል። ራሱ የቆመበት መሰረት ጠንካራ ባለመሆኑና ሁሌም ስጋት ስለሚሰማው የደህንነት ቀጠናውን ወይም ሴኩሪቲ ፓራሜትሩን ይበልጥ በማስፋት በደቡብ እስከ ዳርፉር በምስራቅ ደግሞ እስከ ህንድ ውቅያኖስ በማራቅ ከርቀት ለመከላከል እንጂ አንዴም ለሶማሊያ ሰላም አስበው አያውቅም አያስብምም በማለት የወያኔ ጦር የሶማሊያ ተልእኮ ምንነት ያስረዳሉ። ከራዲዮ አፉራ ቢያ ጋር ባደረጉት በዚሁ ቃለ ምልልስ ወቅት በደቡብ ሱዳን ስላለው ሁኔታ ሲገልጹ ቀድሞ ደቡብ ሱዳኖች የሚስማሙበት አንድ ጉዳይ ብቻ ነበር። እርሱም የካርቱሙን መንግስት ከጫንቃቸው ማውረድ የሚል ሲሆን የካርቱም አገዛዝ ከጫንቃቸው ላይ ከወረደ በኋላ ግን ዛሬ አንድም በጋራ ሊያግባባቸው የሚችል ጉዳይ የለም ሲሉ ይናገራሉ። ተሳክቶላቸው ይላሉ ኦቦ ሌንጮ ተሳክቶላቸው ከካርቱም መንግስት ጋር ያላቸውን ጠብና ለመግባባት ዛሬ በሰላም መፍታት ቢችሉ እንኳን በመሐከላቸው ሊፈጠር የሚችለውን አለመግባባት በቀላሉ ለመፍታት አይችሉም ሲሉ በማመልከት በሌላ በኩል ደግሞ ስልጣን የተቆናጠጠው አዲሱ የጁባ መንግስት ምንም አይነት ያመራር ልምድ የሌለውና በወጉ ያልተዋቀረ መንግስት ነው ሲሉ ይገልጣሉ። በአስመራና በፍንፍኔ ያሉትን መንግስታት በምሳሌነት ሲጠቅሱ ምንም እንኳን ችግር ቢኖርባቸውም የአስተዳደር መዋቅሩን በመዘርጋቱ በኩል ግን በትግሉ ዘመን በሚያስተዳድሯቸው አካባቢዎች የመንግስት አይነት መዋቅር በመዘርጋት ልምድ አካብተዋል። SPLA በዚህ በኩል ምንም ዝግጅት የሌለው ድርጅቱም ጥንካሬ የጎደለው እንደሆነ ያሰምሩበታል። ይልቁንም በዚህ አይነት ሁኔታ በነዳጅ ሀብት መታደል ሳይሆን አስከትሎ የሚመጣውን ችግር ሲያወሩ ሙስናና የመሳሰሉት በራሱ ችግር ሊሆን እንደሚችል ኦቦ ሌንጮ ያሰምሩበታል። ራዲዮ አፉራ ቢያ ለዛሬ ያለውን ዝግጅት በዚሁ አጠናቀቀ። በቀጣዩ ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። tagidu ya bejigdu ariola sans jale ya kalale akollana ti begneti ya marti enimi warake dile ya dalile
adanu basu bodeti aduretti